akkamittiin isin beekuu qabdan isin jati adii jechuun laal gisee isin gasti si ergattullee shan hin galchine ati. Barani guyyaa warra wanni haasaa ture haasaa akkanuma haasaa ture siin dhuftee aarti. Maal taate maaltu wanni isin beekuuf illee qabdan jechuudha. Yaani bakka hin jiraa miti. Oromoo girgirii isaa ichi kattiin tuqinaanarra lubbiyee maal taatetti nagasa saarti. Laalazi kun laala bara dikkoo irraa galeeraam. Maal taate maan agarreeraan immoo Fatii bar xiqqishuu isii buuteedhaan illee quban qabu amma garuu hin salaataa raga hin dhagaa waa xiqqishuu isii beektaa ati amala isii beektaa beektee. Maal taate ree lubbiyee maal taate? Ati waa hunda jedhee hubattaa uummatuma kana bara ati waa hunda ni beektaa fi sirri beektaa fi amala isii illee hin beektaa garuu namni biraa akkasitti hubattuuf sanitti illee lubbuu. Madam Mariam mali. Rakko maaltu jira? Amma bootte narka maalumaan godha. Ijoollee koomentii nonni jajjajettuuf itti deebii maaliif istaaf already deebii? Laali yoo rabbii keessa sodaatan mucayyoo ta'an narraan tuqina. Taa laal. Isiin huyyuu koomentiin dubbistuuti koomentii jiraan dubbistuuti ati maal godhuu afaaniin hiiktaa fi uummanni maaliif si tuttuqaa? Jireenya ofiin jiraattanii isin maaltu isin gashe yoo irraa fayyadamtan oomisha isin qabdu kana irraa jajjabeessa irraa fayyadama anaa waan feete jettee waan feete naa gootee waan feete anuu ni beeka waan ta'eef hidhiisaa kan kiyya maal rakkattan. Jaaran laala mucayyoon tun jechuudha mucayyoon tuni yoo hanqoo qabulee qooqa bultii yoo an dalagadhe ni dalagatti saniidhaan yaani yoo dandeessan sappoorti godhaan jabeessaa yoo dadhabdan ammoo waan badaan jedhinaanii jechaan jirafati waan kaleessa darbe. Laal waan kaleessa fakkeenyaaf ati bakka feete qilee feetee fuudha abbaa fedhe fati hundi keenya rakkata hundi keenya waa hunda ni beekta anji'a muraasa dura jechuu ila akkana ta'ee jechuu annama jechuu ajmaan irraa wal akka laal nuusi yoo fakkeenyaaf nuusi taaksiin deeme nuusi miila kiyyaan deeme ay garmaachuu. Mariam maaltu maal ta'e amma maal jedhani ati masalan ajandaa jala. Jijjiiri waa aartee waa dubbatte ni aarte atiin kun bu'uura mucayyoo kanaati tanaati isiin hin beektaa adiidha kan isii bakka nacci banacci sii galeemi naxalaa adiidha isheen naxalaa adii ni beekta anillee hanga tokko yaani argeetiin jira sii galaa miti. Taniif isiin asirratti waa dubbatteenna yaani atiin kun bu'uura isii waan taateef Oromoon akka kilmaata akkasitti gootuun feetu sii galee. Naan rabsitee lubbuyyeen. Laa jechuun si arrabsoo osoo hin tahinitti jechuu fatii min masalek yaani waa'ee mesii biyyaa fiduu kanarratti ni beektaa fakkeenyaaf atillee obboleessa kiyya qaalii waan si fakkaatu gargaartee jirta anillee waan na fakkaatu gargaareetiin jira gargaarre as hin geenne obboleettii teenna qaama keenna wallaahi billaahi jechuu ani obboleettii tiyya firuu tiyyaa olittiin isii ilaalaleesh urga gaafa isii mana kiyya seenteeti ammallee amaanaa kiyya ni beektaa miti. Har'a si irra anatti amaanaadha mucayyoon tun sii galeemi. Taniifuu jechuudha yaani kanumarra Oromoon itti aarte beeyte. Keezii isin beektanii ijoollee yoo beektan jiraate isin already nama faayidaa wayii narra barbaadu ana galata rabbirraa argadhaa Mariyaamillee rabbirraa argatti malee namarraa namni waa eeggatu hin jiru namarraa osoo ka eeggannu aganan geennu beektaa waa wahii gaafa rabbitti achi hirkatti yookaan rabbitti hassaabatte rabbirraa argatta ishiin illee miyyoo tana wanni isin sappoortiin godhuu dandeettu rabbirraa argadhaadha malee viizaa kiisa ofiitii baastee namarraa argadhaanii miti isinii galee anis waan kiisha kiyyaa baasus tahee waan namni na gargaarus tahee kaleessarraa kaniin faana turee fi rabbirraa irraa argadha jedheeti malee ilma namaa irraa kafaladhaan jenne ilma namaa osoo ta'e gaafa mucayyoo tana nama 6,700 mana keessatti walitti qabanii akkana goonaaf akkas taanaaf jedhan keessaan dubbisan nama takkan arganne gaddeebi'ee Mariyaam tana obboleettii tiyya baay'ee takka galatoomtu nama takka nama lama namni galata galfadhuan haa galatoomtu as deebi'ee ni waan akkanaan na qabatee akkanaa kophaa kiyya natti ulfaatee waan akkanaa kanamee na gargaarii waan jiruun na bira dhaabadhuuti miyyoo tana bakka tokko goonaa anis akkanatti karaatti akkana jalaa nafni amileen isillee akka
karatti nafne jedhee ishee tana gaafadhee haa galatoomtu Mariyamis nan qaanessine okay waan ati jetteen hin godhaafaati akkana naan jettee narraa taqabbalte. Anillee baay'ee gammachuu kiyya ibsachuu hin danda'u galata immoo naa taateerti siin guddaa sii galee sababbiin ani kaleessa mucayyoo tanaan qaashashanii karaa irra hambisaa jiranii natti dhagahama doo akkasitti biraa deeme hamilee kiyya bakkaan hin gahanne waan an galmaan gahachuu barbaade irra na gargaartee galmaan naageettee galata guddaa ana biraas qabdi Oromoo biraas qabdi Mariyamis sinii galee kana waan ta'eef waan achirraa hafe immoo waa'ee keezii anaaf isii osoo maraattuudha jedhaniin osoo jinniidha jedhaniin osoo fayyaa hin qabdu jedhaniin asiin geetteemi dhiisaaf maraatummaa isii waliin fayyaa dhabuu isii waliin tuttuqqii waan biraa dhiisaanii isiin keezii natti qabdu yookaan keezii yookaan gara jaalalaatii anin beekammoo isiidhaaf ni beeka maal akka isii keessa jiru sinii galee wal beekuurra walii beekuu wayyaa hin beeka wagatii ta'eefi waan feete honaan jette hona arrabsite hoogan nagara gashite an akkana jedhee ulataasii ooleera ammaaf akkana naan jetta jedhee afaan takkitti dubbachuun barbaadu sababbiin rabbiif jecha waan kana godhaaru namaaf jecha miti isiinis Mariyamis galatoomtu rabbiif jecha malee namaaf jecha miti kuwwanuu kan namni meeqa akkana goona akkana jedhaa maraattuudha jedhaa irraa dheeksaa turan ofitti as qabnee wanta kana kan gooneef rabbirraa arganna malee namarraa miti as bira amma waan isin hidhaamu yoo jiraate Oromoo wal cabsuu irratti wal maqaa akkana waliin jechuu irratti maqaa waliin kaa'uu kana dhiisaati kara negatiivii yaaduu dhiisaati akkana godhee akkana godhanii jechuu dhiisaati waan gaarii walii yaada mucayyoontu yaadan qabdu maraattuudha kaleessas jedhaartaniimi amma alaamaa qabdi karoora qabdi ana gadaagara garshitu Mariyamiin illee gadaagara garshitu sinii galee namni galata rabbirraa arganna waan ta'eef waan dandeettan isii jabeessaa isii sappoorti godhaa nurra aantanii nurra as gortanii baay'ee galatoomaa dhugaa kenna rabbitu argaa isiidhaan namaanis amilee isii cabsuudhaaf akkana akkana hin jedhinaani isii irraa isin dubbadhaa danda'u. Anaa tanaayyuu itti naayim Oromoo itti naayim anaa tanaa Oromummaan na nyaatte as keessa na kasaarsitee aduuyyuu. Mariyam seenaa isii yoo dhageessan Mariyamii fi biyyeen seenaan isii seenaa tokko Oromoo Dubaay keessaa namoota beekamaa jedhan dhugaa isinitti himaa namni zamana kanaa baay'een isaanii beekaa beekumtiin alaati beekamaa beekumsaan alaati isinii galee waan shamarri hin taane taatee Dubaay keessatti waan ilma dhiiraa miti shamaraa miti ilmi dhiiraa hin taane taatee asiin geette kanaafuu fakkeenya nama akkanaa kana nama jajjabeessee ofiis jabaatu gatii ta'eef waa'ee mucayyoo sanii gama saayidii biraa dhiisaati isiinuu seenaa gaarii seenaa badaa ulfaataa keessa dabartee as geette shamara jabduudha ishees ni jabeessiti anamma sababni wannan isiniin jechuu barbaadu sababbii kiyyaan mucayyoo sanis waa hin jedhinaani jajjabeessaani anaaf Mariyamirlee rabbirraa arganna namarraa miti kana waan ta'eef isitti aanillee namni biraa namni isiin gaafa Sumaalee irraa kaastee akkana taatu machee mooceedhaan beektanii baasii meeqa jidduu kanan na gargaare obboleettiin xiyya takka ni jiratti baay'ee galatoomtu galata keessa nama takka lama jedhee nama himuu miti nama qubaallaa qaaman nama takka lama immoo dirqama waan himuu qabudha. Kanaaf dhiisaa waa'ee saayidii isii anaaf jetta itti aartan galatoomaa isiin jechuu barbaada. Isii irra immoo waa hin dubbatinaa. Mariyam ati immoo haadha booda haadha ani immoo akka obboleessaatti akkuma kaleessaa saniif faana jira waan feete naan jettee waan feete na goote milkaa'ina isii haa geettuudha qabu. Beektaa ani fakkeenyaaf mucayyoo tana ni beektaa fati yaani anaafatu wajjin haasofneetiin jira sii galee anaafatu waliin haasofneetiin jira yookaan namni anarra waa qabu hedduutu jira ni beektaa miti. Anaaf siis akkasuma. Namni nurra waa qabu Dubaay kana keessatti namni beekamaallee kan nuti anamma fakkeenyaaf ijoollee dhukkubsattoota fayyaan qabde bicha na beeka achi booda namni biraa inuu naan beeku isinii galee. Kanaaf wanni waan san hunda ofirra fudhadheef qabaadhee osoo hin ta'in ani waan kaleessa keessa darbe yaani homaatii miti yaani laal namni tokko jechuudha namaaf gaafa rakkatte namaaf beekta beekte. Saniifuu sun akkasii har'arraa jechuudha. Fatiin illee akkuma duraaniititti mucayyoo tana fata godhi warri koomentii illee warri huwwanni jechuudha sirritti. Ani sin beeku kiyya maal na beeku. Amma gabaabumatti maal isin jechuu barbaada saayidii namarra waa wahii kaayuu waraabattanii walii gara farsuu maal gootanii maal haa jiraattu eenyu nuun tuttu isinii galee namni immoo galata wayyoo